hibboo hibibi hoo jedhani san hibboo san waa yaada dhibboon tun maal jetti mataan gara eegee eegeen gara mataa jetti wanni amma hibboo tan an yaadadheefi takka Oromoon Itoophiyaa jaalatti Itoophiyaan ammoo isii jibbiti kun maal nu argisiisa eegeen gara mataa mataan gara eegee kan lammataa ammoo Hacaaluu Diinsaa Hacaaluu fi fakkoota qeerroo Oromoo ka akka isaa ka hedduu miliyoonaan kumaatamaan ajjeesanii ka hidhamu ka ajjeesu Itoophiyaa yookaan yeroo ammaatitti akka dhaabaatti biltsiginnaa ka jedhamu ka itti hidhamoo Oromoo Baqqalaa Gabraa Jawaar Muhammad miliyoonaan Oromoon hidhaa haga daarlee hidhaa jiru Oromoo itti hidhamu ka ajjeesu Itoophiyaa ka hidhamu Oromoo kunillee maan nu mul'isa eegeen gara mataa mataan gara eegee akkasitti kanaaf gaafii tiyyatti yoo deemu gaafii tiyya ammallee waan takka na yaadachiiste waa'ee amma Raashiyaa duratti waasii kaasanii turanii waan Raashiyaa waan ka'irraa waan takka waan dhugaa deemtooyii arge namicha hajaa biyya alaa kan biyya Raashiyaattu biyya Chaayinaa dhaqe biyya Chaayinaa dhaqeeti achitti gaafiif deebisaa godhe gaafiif deebisaa isaa irratti waa'ee pirezidaantii Yukureenii dubbate maal deebis bakkuma deebisaa isaa callaan dubbadha bakka kanatti deebisaa isaa maal jedhe waa'ee pirezidaantii Yukureenii gaafii irra keessaa deebisa koot waan jettu afaan Ingilizii isiin koot keessaa godhee tiin keessaa dubbate dhalootaanii jedhe waa'ee pirezidaantii Yukureenii baanee dhalootaan pirezidaantii Yukureen dhiigaan dhaloota fiixaan isaa hin qajeelche fiixaan isaa waan Juush yookaan Yahudaa taateefi kijibni dhiiga isaa keessa jiraa jedhee dubbate waan sani akka malee yoo san waan dhaga'ee waan habashootaa yaada kana akka hin daganne jechuu fi gaafiin itti deemuuf ta'u kan itti deemu akka paartii obbo Baqqalaatiif Jawaaritti isin gaafachuuf deema mee yeroo ammaa kan isin yoo waliin madaaltan yeroo wayyaaneetiif yeroo biltsiginnaa jijjiirama Oromoof qabe hin jira yookaan Oromottoonni jabaate ti jira tokko ammallee gaafiin tiyya lammataa ammoo ganda dhugaan hin jirretti ganda dhugaan dhara taatutti bakka dhugaan dharte ammoo dhugaa taatutti akkamitti karaa nagayaatiin ta'aa ka jedhu gaafiin tiyya karraa boodaa ka jedhu ammoo akka yaadaatitti warra odaa onnoo kennitan irraa aadaa Teksasii qajeela beennaa xiqqoo nurraa laaffiftanii aadaa Teksasii keessa Teksas waan itti guddattu aadaa keessa qawweedha qawwee kennuu dhabuun nuti ammoo malee wanni nu baasu hin jiru qawwee kennuu keessaniif isin komadhaa